Oromooti miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo gaarii akka qabdan quba qaba. Mee maal quba qabda dhimma kana dhimma waraanni akka kennataa jiraatuuf booji'amaa jiraatu irratti tarii waan jettu yoo qabaatte. Dhugumaa nuti qeerroon bilisummaa Oromoo dhimma waraana bilisummaa Oromoo itti dhiyeenyaan quba qabnaa. Qeerroon bilisummaa Oromoof waraanni bilisummaa Oromoo ija bitaatiif ija mirgaati. Jarreen kun lamaan immoo uummata Oromoo bilisoomsuudhaaf qofa kaayyoo qulqulluu qabatanii warra dhiigaaf lafee laachaa jiran ta'uu uummanni illee quba qabaa. Warri firis diinnis quba haa qabaatuuf kana kaase ammoo caasaan haalota kana ibsan raadiyoo irratti kallattii garaagaraatiin ibsaa turaniiru akka qeerroo bilisummaa Oromootti odeeffannoo dhugaa an qabuun haalli mootummaan kun itti jiru mootummaa gara kufaatiitti deemsisaa jiru. Warreen agarsiistuu ta'an keessaa sirnichi bututee caasaan bulchiinsa mootummichaa aga gandaatti diigamee sadarkaa magaalaatti mooraa waraanni mootummichaa mootummaa nama nyaataa kun keessa qubatee jiru qofa keessatti uummanni sodaadhaan jiraachaa akka jiru qofaadha bulchiinsi kan jiru. Ammoo sanumti qofti gaa ta'uu dadhabee mootummaa kanaa wanneen diigaa jiran keessaa'uu erga warraaqsi galaana uummataa labsame. Waraanni bilisummaa Oromoo sochii jajjabduu kallattii Oromiyaa mara keessatti tarkaanfii jajjabaa fudhachuu eegale. Mootummaan kun ammoo sirna nama nyaataa sirna Oromoof hin taane ergamtuu nafxeenyaa ta'uusaa ilmaan Oromoo sabboontonni quuqama qaban. Caasaa mootummichaa keessa jiran hubannoorra erga ga'anii booda waraanni mootummaa kun harka kennachuu mooraa diinaa onsanii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuurra keessatti qooda olaanaan waxabatamaa jira. Gama kamiin gama sabboontota quuqama qabanii fi hayyoonni hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo siyaasaa mataa isaanii irratti hojjechuudhaan waraana diinaa gara mooraa bilisummaa Oromootti hawwachuudhaan hojii tooftaa jajjabuu irratti hojjetameen kutaalee waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'aa jiru zoonii kibbaa, zoonii giddugaleessaa, zoonii lixaa keessatti waraanni mootummaa nama nyaataa kun mootummichi sirna gaarii akka hin qabne akka ilmaan Oromoo dhuguugaa jiru dhiiga dhangalaasaa jiru hubatanii harka kennachaa jiru. Kanaan Dambidolloo irraa keessaa'u yeroo tokkotti kilaasha 12 rasaasa 1,080 uffata akkuma kana wanneen loojistikii waraanaa barbaachisan hedduu isaa fuudhanii waraana bilisummaa Oromootti akka harka kennan kun waan isaa dhugaa eegama kamiiniyyuu ifa galaa ta'ee eenyu kan quba qabudha jechuudha. Kan biraas yeroo darbe keessa naannoo onuma lixaa Oromiyaa keessatti waraanni mootummaa nama nyaataa sabboontota ta'an keessaa'u quuqama Oromummaa qaban snaayipper meeshaa ammayyaa 2 kilaasha 1 fudhatanii akka waraana bilisummaa Oromootti harka kennan quba qabnaa. Qeerroon bilisummaa Oromoo sochii kanatti baay'ee itti gammadaa baay'ee jajjabeessa illee. Kan biraan kan lola keessatti booji'aman naannoo onaan filloo keessatti loluma waraanni bilisummaa Oromoo geggeessee keessatti meeshaalee dugdaa, boorsaa dugdaa, qophii dugdaa 12, uffata qorraa 15 waan loojistikii ta'an nyaataa achirraa fudhate nama tokko akkanuma hidhataa isaanii meeshaa guutuu waliin harkaan booshee jira. Akkasumas konyaa Oromoo duruu Wallagga Bahaa keessatti waraanni mootummichaa kan saba lollu sabaaf lolla jedhanii kaayyeeffatan kaayyoo qulqulluu Oromoon ganama qabatee gadi ba'e kun dhugaa ta'uutti amanan gara waraana bilisummaa Oromootti seenan hanga koloneela harkaan qabachuutti ga'e. Waraanni bilisummaa Oromoo maaliif jennaani waa tokko yoo siifime onaan filloo keessatti gaafa lola jabaa tokko waraanni bilisummaa Oromoo geggeessee haala loojistikii isaan dhiisanii deeman fudhatee bahu waraanni mootummaa tokko mana uummataa gidduu naannoo sana dhokannaan uummanni eegoodhaaf mancaadhaan billaadhaan itti beetu harkaan qabee waraana bilisummaa Oromootti dabarsee kenne. Waraana bilisummaa Oromoo qofaaf miti kan lolaa jiru uummatatu lolaa jira jechuudha. Rasaasa nama sanaa meeshaa nama sanaa osoo hin sodaatin itti yaa'ee harkaan qabee waraana bilisummaa Oromootti dabalataan kenne jechuudha. Kanaaf poolisoota Oromiyaa haa ta'u humna addaa Oromiyaa haa ta'u waraana mootummichi
bifa adda addaatiin takka kumaandoo takka maali jedhee gadi bobbaasu keessa meeshaalee ammayyaa meetarayyesii boombii haala kana guuranii yeroo kana keessuma si'aayinaaf shaffisaan gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti akka isaan namaa jirantu jira. Sanarraa kan ka'e mootummaan rifatee keessa warreen akka humna addaa Oromiyaati jedhanii iddoo gandoota tokko tokko qulsiifamanii jiran irraa isnaayiperiidhaa fi meetarayyesii fuuchaa akka jiru asumaan